كتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Ashama kamultan sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegalee Itoophiyaan hidha bayyaa wal qabatee waamicha taasisteef Masrii fi Sudaan isa didan qeeqte qarqara Jibuutitti godaantonni 40 ol lubbuu dhaban. 42 migrants have died off the coast of Djibouti. IOM naannoo qarqara galaanaa Djibuutitti namoonni 42 du'uu isaanii mirkaneesseera. Ajjechaa suukaneessaa fi daboon chaagnitti torban darbe raawwate waan BBC'n odeeffate. mootummaa jedhamee qabamee machuudha kaad mana jiran jechuudha magaalaa sana jira jumanii argina nama karaa deemu. Sooma Ramadaanaa weerara COVID keessatti waan lammiileen Keeniyaatti jiran gaafanneerra shamarran TikTokiin qarshii fi beekamtii argachaa jiran akkasumas kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Godaantonni waraana Yemen keessaa baqachuun gara Jibuutii malaa turan qarqara Jibuutitti bidiruun dhidhimtee yoo xiqqaate namoonni 42 du'uu dhaabbatee godaantota idil-addunyaa IOM beeksise. Yeroo hedduu godaantonni Jibuutiidhaa gara Yemen yeroo imalan ture balaan akkanaa kan mudatu. Dhaabbata godaantota idil-addunyaatti dubbii himtuu baha Afrikaa kan ta'an Yuvoon Ndege kanneen du'an keessaa daa'imman jiru jedhan. 42 migrants have died off the coast of Djibouti. IOM naannoo qarqara galaanaa Djibuutitti namoonni 42 du'uu isaanii mirkaneesseera. Warreen du'an keessaa daa'imman argamu. Balaan kun kan qaqqabe godaantonni kun Yemanii ka'anii yeroo gara Djibuutitti imalanidha. Kan hanga yoonaa beeknu bidiruun godaantota kana feete wiixata Yemanii ka'uudha. Waggaan dargaggoonni 10,000 ta'an Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa ka'anii gara baha gidduu galaatti imalu. Heading to the Middle East. Hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaarra jiran guyyaarraa soomana Ramadaanaa eegalaniiru. Ramadaanni baranaa kan bara 1442ti. Baatii kana keessa hordoftoonni amantichaa kadhannaa waaqaa guddisu gargaarsa gochuu irratti hirmaatu. Musliimoonni nyaata lagatanii oolanii galgala walitti dhufanii waliin salaatu yookiin sagadu. Galgala yeroon aduun dhiitu waliin sooma hiiku. Haa ta'u malee akkuma waggaa darbee weerarri koronaa vaayirasii waan hammaateef hordoftoonni amantichaa masjidatti sassaabamanii akka hin saganne dhorkameera. Jiraattuu magaalaa Moyyaalee Keenyaarraa dubbisni addee Mariyaam Mohammad daldaltuudha. Erga sooma bara darbeetii wanti jijjiiramee hin jiru jedhu. Wani jijjiirama ta'ee baran soomona naaf jalqabee bakka ammaan tana wani nu jijjiirameyyuu hin jirtu. Idi keenya kun kaane rabbiin kennuuf malee jijjiiramni kun amma wal keessallee yaa'inaadha. Duri misaajida namni walitti dhufee wasila tattaafula cufaa walitti dhufee afaan furee waliin dulatee waliin gammadee gargargadee nam qabulleen filana mufii furee ammallee sunuyyuu hin jirtu eegii waggaa lama. Dabalataan addee Mariyaam Moyyaalee waggaa darbe koronaan hin turre barana garuu hammaatee guyyuu namni du'aa jira jedhan. Ustaaz Anwar Yusuf mootummaan Keeniyaa sababa weerara vaayirasichaan masjida cufuu isaan hawaasni musliimaa walitti dhufuu rakkatuu himu. Asli galgaloon jiini Ramadaanaa maaliif adda ta'e jechuun gaafatteetti. Jiini Ramadaanaa kun ji'a barakaati, ji'a khayriiti, ji'a namni kun rahmata walii godhu, ji'a akka malee gartee uummanni musliimaa kagartee badii dalageef توبة كما ربي ديبي أجول ربي سبحانه وتعالى كما ربي ديبي كان كيف قرتي ربي سبحانه وتعالى كسومنا كنا سومناني كما ربي ديبي wagga dabree fogga kallee soomii bar koronaa kan keessa bu'ee bar koronaa kan keessa biyyoota adda addaa garaatti masaajididhaanii masjid keessatti salaatuun dhowwaa taa'amee kan jechuun namni walitti dhufee waliin salaatuun danda'u kunin akkam isaan dhageessisa akka musliimotaatti. Barri koronaa kun koronaan beekta rakkoo inni nurratti fide silaamaa salaatul jamaa masjida dhufnee wayita afursiisuullee masjida keessatti mira fidanii bishaanii nyaatallee nyaachisuun miskiinaan akkataa agartee ni dhufaa kanallee silaa gargaaruuf amma koronaa waan ta'eef ta'aa gizeedhaan namni gortee mana isaatti taraawii salaataa kanaafuu bara kana agartee akka malee miskiina gargaaruufis fursiisuufis ni ulfaata akka malee maaliif mana keessatti gartee miskiina fursiisuu hin dandeessu. Kanaafuu kuni gartee miskiina irrattillee hedduu gartee rakkoodhaa jechuudha.
Kanaafuu dinagdeellee guddoo miidhee koronaan kunin namni durii waa hojjetulleen ka daldalatulleen amma dalagachuu hin danda'u. Akkamiin namni walitti dhufee wal gargaaruu danda'e? Nama qaburraa fuudhanii akka inni gartee nagayaan soom kana toomalee jimiratti furuus nyaata qabu gartee iddoon qabaannes wal cinaa dhaabbatanii basi gargaaruun hedduu gartee barbaachisaadha. Amma moduuwwan gaggabaabaan sinitti maa Itoophiyaan ejjennoo Masrii fi Sudaan dhimma hidha guddicha Abbayyaarratti qabatan qeeqxe. Ministeerri Jaalaa Itoophiyaa Tiwiitara irratti akka gadhiisetti biyyootni kunneen Itoophiyaan marii qajeeltoof fedhii agarsiisteef deebii gaarii hin kenne jechuun ibseera. Itoophiyaan dhihoo Abbayyaa marsaa lammataaf guutuu dura biyyoonni lamaan ekspertoota akka ergan gaafannaan didanii turani. Sudaan daangaa naannoo baha Itoophiyaatti ishee daangeessu cufte namoota koovidiin qabaman waan dabalaniif daangicha cufuu simteetti. Naannoon Alqadariif jedhamu kun karaa baqattoonni naannoo Tigraay Sudaan seenanidha. Namni gurraachi ganna 20 daantee raayit US Minnesotaa keessatti rasaasaan kan rukutame dogogguraanii jedhan ajajaan poolisii naannichaa. Poolisittiin meeshaa adochuun rukutuuf jettee dogogguraan shugguxii fayyadamtees jedhaniiru. Namichi Xaaliyaanii namoota beekamoorraa sa'aatii harkaa faayaa fi meeshaalee biroo hatuun himatame badii saamane. Namoota qabeenyi isaanii hatame keessaa Firaank Raampaard tokko yoo ta'u meeshaaleen hataman yuuroo miliyoona 26 baasuu jedhameera. Kaanii Weestii fi Kim Kaardashaan erga walii kanii booda ijoollee isaanii waliin guddisuuf walii galan. Kim Kaardashaan daldaltuu fi taatoo Ameerikaa yoo taatu torbee darbee tarree biiliyoonarotaatti makamteetti. Fayyadamtoonni bilbiloota Android daandiirra yoo adeeman yaadachiisni bilbila isaanii akka ilaaluu dhaaban himu akka itti ergamu odeeffannoon haaraa ba'ee mul'ise. Fayyadamtoota kanatti yaadachiisa ol ilaali jedhutu itti ergamaa jedhameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden loltoonni biyyattii baatii fulbaanaatti Afgaanistaan akka gadhiisan labsuuf jiraachuu miidiyaaleen Yuunaayitid Isteets gabaasaniiru. Oduu biraattan mootummaan Eertiraa sababii amantii isaaniin namoota hidhaman 36 hiikuu kaleessa gabaasnee turre. Warreen kaleessa hiikaman hordoftoota amantaa Pirootestaantii fi warra Wangeelaati. Kanneen keessaa 14 waggaa 4f odola Dahalaak irratti kan hidhamanii turanidha. Kanneen kaleessa hiikamuu isaanii gabaasnee dhala kaanis kana dura irra deddeebiin hiikamaa jiru. Mootummaan Eertiraa amma maaliif hiikuu barbaade? Dhimma kanarratti itti gaafatamaa dhaabbata Riiliis Eritiriyaa kan ta'an Dr. Biraanee Asmallash UK ጋፈነራ ብዙ መቶዎች ነበሩ እስከ በሺ የደረሱበት ጊዜም ነበር ሪሰንትሊ በተለይ ባለፈው 6 ወር ከ200 በላይ ተፈተዋል ከነን ኩማተማን ሄደመን ቱረን ጂኦታ ጃን ደርበን ዲበለማ ኦል ሂከመኒሩ ገሩ አመሌ ሚሴንሶን ጆቫ ዊትነሲ ወጎታ 25 ኦል ሄደመን ጅሩ አመ ኤርትራ ኬሳ ወረ ሉተራን ኦርቶዶክሲ ካቶሊኪ ፊ ወረ ሱኒ እስላማ ሴራን ሶቹ ደንደው namoonni hidhaman mana murtii hin geeffaman baay'een isaanii yeroo cidhaafaati walitti qabamanii kan hidhaman kana booda amantii kana hin hordofu jedhiitii mallatteessi jedhuun warra tole jedhan gadhiisu warra didee waggaa 14 fi isaa ol hidhu warra gadhiisan maaliif akka hidhanis ta'e maaliif akka gadhiisan itti hin himamne ምንም የተነገራቸው ነገር የለም ለምን እንደታሰሩ አይነገራቸውም ለምን እንደሚለቀቁ አይነገራቸውም. Dr. Birhaaneen Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota 20 booda hariiroo tolfachuun akkasumas ministeerri muummee Abiy Ahmad amantii warra Wangeelaa hordofuun isaanii akka hiikaman taasisna jennee abdannee turre jechuun himaniiru. Ta'us hariiroon biyyaas ta'e dhiibbaan ministeera muummee Abiy furmaata fideera jennee yaadnu jechuun BBCtti himan. Oduu biraattan tibbana miidiyaa hawaasummaa gubbaa jechaan suukaneessaa yeroo raawwatu agarsiisu miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodamaa ture. BBC'n kanneen ijaan argan irraa akka mirkaneessetti ajjechaan kun torban darbee gaafa roobii naannoo Amaaraa godina Sabaawii magaalaa Chaagniitti raawwate. Ajjechaa kana dargaggoon ulee qabatan baajaajii reebanii nama keessa ture yeroo harkisanii baasan reeban mul'isa. Dargaggoonni kunneen ulee fi dhagaa qabachuu viidiyoon kun ni mul'isa. Yeroo kun ta'u kanneen dhaabatanii ilaalanis hin jiru. Kanneen ijaan argan keessaa nama tokko waan agartan maali jennee gaafanneerra. Mootummaa jedhanii qabanii machuudha kaadhu mana jeesanichi maxxanama. Magaalaa sana jira ijummanii arginu yaadannoo. Nama karaa deemu
karaa nama karaa deemuutti qabaniidhuma kana abbaa koo ajjeesee maaloo inni warri kana hidhaayuun qabaniidhuma addiyaanii dhaqaanumaan qaxaqqatanii namoonni dabbu'anii na buusan bakka baajaajii keessa buusanii. Dhalli isaa akkasitti jabaatu warra dhaala lama yaa baramne kaddeewwan sammuu kan ammoo akka dhageenya irraa namichi bochuun dhaqadhaqanii baankii ofii lafitti tuqxanii baankii beektanii achumatti qaabu achuma bara balbaluma achumatti ajjeesanii achuma akka daqiiqaa soddoma akka hayi tokko garraa dhufe kana chamara liyu ayileen fuudhee gara biyya isaatti isa isaan keessan deemu qawwee tokko saaman gumnaa'eedhaan giddii qabbabee liyu ayileen tokko ta'ee giddii fuudhee deeme gara makiinaadhuma dhimma poolisiidhaan. Makalaashaa waraqata qabaadhee agarsiiseera dhangaa akkaataa ittiin du'aa isaa lafatti hin arganii iddoo tokkoon ture dhaqeemmoo du'aa isaa lafatti argeera. Gama kaaniin hojjetaan mootummaa biraa tokko maqaanaaf dhoksaa jedhan ajjeechaa raawwate kana gara waajjiraa osoo deemanii arguu dubbatu. Ijoolleen Chaagnii fi namoonni Matakkalii buqqaanii dhufan eenyummaa nama boodara ajjeefamee gaafataa turan jechuun BBC'tti himaniiru. Waraqaa eenyummaa itti agarsiisaa ture jedhan namichi kun yeroo dheeraaf isa dubbisaniiru kan jedhan namni kun namichi jiraataa balas akka ta'e itti himaa ture jedhan. Kanneen Matakkalii buqqaan keessaa dubartiin tokko maatii koo kan ajjeese nama kana jechaa turte jechuun waan taajjaban BBC'tti himaniiru. Kaan immoo odeeffannoo dabarsaa ture jechuun nama boodarra ajjeefame kana himachaa turanii jechuun himan. Akka namni kun jedhanitti poolisiin magaalaa Chaagnii dubartii ta'an tokko nama kana baajaajii keessa galchuun gara buufata poolisii fudhatanii deemuuf yeroo jedhan dargaggoonni harkatti diduu dubbatu. Dhimma kana jiraatota kaan irraas BBC'n mirkaneesseera. Haa ta'u malee qondaaltonni poolisii akkasumas nageenyaa magaalaa Chaagnii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Gama kaaniin ajajaan poolisii godina Sabaawii Koomaandar Iyyaasuu jedhaman dhimmicha gaafannee deebii nuuf kennuu fedhii hin qabaanne. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimmicha qoba qabaachuun isaa ammatti ifa miti. Ajjechaawwan jumlaa waggoota muraasan darban Itoophiyaa keessaa bakkeewwan garaagaraa raawwatan waliin jireenya lammiilee Itoophiyaa garaagaraa rakkoo keessa buusa jechuun quuqamtoonni mirgoota namummaa irra deddeebiin ibsaa turani. Amma immoo shamarran viidiyoo tiiktookii hojjechuun beekaman waliin barsiifna. Tiiktook miidiyaa hawaasummaa namoonni viidiyoo gabaabaa kan irratti qoodanidha. Itoophiyaa keessa Hayaat Nasirii fi Yetinaayet Taayyee jedhaman tiiktook irratti amaloota namoota garaagaraa keessuun viidiyoo hojjetaniin hordoftoota 100,000 lakkaa'aman horataniiru. Erga weerarrii koronaa jalqabee hordoftoonni isaanii baay'ee dabaluu kan himan shamarreen kunneen tiiktook madda hojii fi maallaqaas nuu ta'eeraa jedhu. Firaa'ol Balaay dabaltees nitti himti. Maqaa Yetii jedhamuun kan beekamtu Yetinaayet Taayyee viidiyoowwan bashannansiisan hojjechuun beekamtii kan horatte yoo ta'u tiiktookiin dandeettii koo akkan baru na gargaareera jetti. ችሎታዬን አላውቅም ነበር ቲክቶክ መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ ከና ኮይን ቤኩን ቱሬ ኤርገን ቲክቶክ ፈየደሙ ጀልቀቤ ፊ ቪዲዮ ገዲሱ ኤገሌ የሮ ነሞን ያደና ከናኒዳ ደንዴቲ ኮ ከኒን ባሪ Hayaatillee akkasuma sagaleewwan viidiyoo garaagaraa irraa fudhataman akkeessuu fi fakkeessanii hojjechuun viidiyoo gadhiistuun beekamteetti. Hayaat viidiyoowwan tiiktookii irratti gadhiistu carraa hojii akka uumaniif dubbatti. ብዙ ድል አለ ስራዎች መተውልኛል ፊልም አንድ ፊልም ጫራ ባየቱ ጅር hojiin na dhufaa jira filmi irratti hirmaadhe anna bijaa buufata gatii ta'eef filmi naan jedhee yaade hin beeku TikTok jedhuufeef malee eenyutu na hojjechiisaa jetteetti. Yeroo baay'ee sagalee namoota gurguddoo akkeessanii kan hojjetan shamarreen kunneen uffata maatii isaanii dabalatee meeshaalee garaagaraa akka fayyadaman dubbatu. የወንድ ካራክተር የትልቅ ሰው ካራክተር የአባት ካራክተር የሮን ነመ ጉዳ አኬሱን ጀዱ ጃኬቲ ፊ ኮፍያ አባኩን ፈየደም ነጠላ ሀደ ኮፋ ፈየደማ አሬደ ፈኬሱፍ ሞ ኩሊን ፈየደም ለመስራት ኩሉ ምንጠቀሙ shamarreen kunneen fuulduratti hojii idilee isaaniin alatti hojii bashannanaa irratti bal'inaan hirmaachuu akka fedhanii fi fiilmiilee hojjechuu akka barbaadan dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu nagaa walitti dhaamuu keenyan dura oduu tokkoon sinii dabala. Poolisiin gameessi Laayiberiyaatti waa'ee isaa dubartii rukkutee hojiirraa dhorkame. Dubartiin kun funyaan ishee miidhaan jabaa yoo ga'u iji ishee xiqqummaa fafee jedhameera. Sagantaan BBC keenyarraa kanumaan xumuramaa odeeffannoowwan dabalataaf gara websaayitii keenya bbcafaanoromoo.com dhaquudhaan argachuu dandeessu. Yaada keessanis karaa feesbuukii nu biraan ga'uu dandeessu. Kan sinii dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan sinii qopheessite Firaa'ol Balaay Oskaar Bungaan gama teeknikaan nu bira ture. Borooletti deebina halkan gaarii.